Entertainment Series. Biyya tokkotti sareen hin nyaatamti, biyya tokkotti raajidha. Biyya tokkotti haadha warraa tokko namni tokko fuunaan yoo ijoollee heerumuun dhorkaadha. Biyya biraatti immoo haadha warraan sun heerumuu hin dandeessu. Garuu seenaan kun kanarraa addadha. Obbolooti dhiiraa mana keessa jiru marti shanis ta'u sadii haadha warraa tokko walitti fuudhuun seeradha. Seerri kun cammaan safuudha. Hanga xumuraatti akka nu hordoftan gamoonumaan isiniin jedha ittiin bu'aaru irraas barattu. Seenaan Entertainment. Tibeetota sabni jedhamu obbolaa maatii tokko shan yoo mana keessa jiraate haadha warraa tokko walitti fuudhanii wal danda'uun jiraatu. Hammina jireenyaa fi jireenyachuuf maatii haadha warraa tokkorraa ilmoon dhalattus akkuma abbaatti guddisu. Akka kutaa addunyaa biraa wanti kun safuu cabsuu mitis. Tibeetota biratti dubartiin tokko obboloota shanii fi isaa gadiif haadha warraa ta'uun safuu cabsuus miti. Daa'ima abbaan isaa hin beekamne guddisuunis aadaa isaaniiti. Hinaaffaan hin jiru, jibbiif qoccolloon hin jiru. Sirni kun yeroo addunyaan odeeffannoon tokko taate keessatti aadaa kana kan didaniif tokkoof tokkoon jiraachuuf kan murteessan addatti hawaasarraa qollifatamu. Akka safuu cabsuutiin ramadamu. Chaayinaatti aadaalee isaanii garaagaraa fooyyessuuf yeroo seera muratanittis hedduun Tibeetotaa mormuun kanneen gaara Hamaalayaa irra jiraatanii fi naannoo isaa ammallee aadaa kana qabatanii akka jiran himamu. Naannoon jireenya isaanii cabbiif gaaraan kan golgame ta'us lafaaf qabeenya maatii yoo hirame waan waliin deemneef akkasumas horsiisa, daldalaa fi hojiiwwan garaagaraa hojjetan galii isaa bakka tokkotti itti fayyadamuuf jireenya mo'achuuf namni shanis ta'u sadii dubartii tokko walitti fuudhuu filata. Miseensonni maatii tokko keessaa dhiirri lamas ta'u sadii yookaan afur ta'us inni hangafaa dubartii filate tokko fuudha. Umurii jireenya isaa hangam wal caaliyyuu gaafa fuudhaaf ga'e ishee waliin bultii isaanii jabeessu. Gabbarri yookaan kennaan maatii dubartootaaf kennamuu fi baasiin cidhaa guddaa waan ta'eef obboloonni dhiiraa kun wal deeggaruu fi walitti kuusuun dubartii tokko walitti fuudha. Mucaan isaan godhatanis kiyya kiyya jechuun irratti waliin dhaban. Kiyya qofas jechuun seeraan dhowwaadha. Mucaan dhalatu kan isaan maraati. Mucaa dhalateefis abbaan isaan maradha. Yeroo tokko tokko hojiin isaanii irratti hirmaatan gargara ta'ee namni tokko qe'eetti hafee ishee irraa carraa kanaan abbatti yoo godhate miseensonni maatii sun yeroo deebi'an keenya miti jechuu hin danda'an. Isheenis kana biliti jechuu hin dandeessu. Abbaanis kiyya qofa jedhee kunuunsuu hin danda'u jechaadha. Haati warraa isaaniis jaalalli isaaniif qabdu walqixa ta'uu qaba. Tajaajila isaaniif laattu wal caabsuu hin qabdu. Abbaan warroolee ishees darabee isaanii naqatanii hin dagatan. Kutaa haati warraa jirtu yeroo seenan haguuggiif kophee isaanii balbala kutaa ishee kaa'anii seenu. Kana jechuun namni akka jiru agarsiisuudha jechuudha. Tibeetonni gaafa gaaffiin yeroo obboleessi yookiin namni biraa ishee faana jirtu sin hin naafsisuu, sin aarsuu jedhanii gaafataman kun waan nama naafsisu miti. Dubartii jabduun guyyaa tokkotti nama shanii keessummeessuu dandeessi. Isheen dubartii jabduu mala beektuu taanaan wanti isheef hin danda'amne hin jiru. Amala abbaa warroolii ishee beekuu qabdi. Inni guddaan maal akka fedhu, inni xiqqaan maal akka jaallatu amala isaanii hin adda baafattee beeknaan wanti marti ishee salphaadha jedhu. Hordoftoota keenya seenaa maatii Tibeetota obboloota sadii fi haadha warraa isaanii tokkotti osoo hin ce'in dura yuutuubii keenya Seenaan Entertainment sabiskiraayib kan hin goone amma nuuf godhaa. Laayikiin gochuun qophii keenya hordofaa jiraachuu keessan nuuf mirkaneessaa. Seenaan Entertainment filannoo keessan yaada keessan nurraa hambisiinaan dhaamsa keenya. Obboloota sadiitu jiru. Tokko ogeessa fayyaa, lameen barsiisoo oolaa, sadaffaan ammoo yuunivarsiitii irraa eebbifamuun magaalaa jiraatu.
Inni ogeessa fayyaa naannoo mana yaalaatti akkasumas bakka yaalaman jiru deemuun yaaluu jiru gaggeessa. Hawaasa biratti fudhatamummaa fi jaallatamummaa guddaa qaba. Inni horsiisee bulaan hoolota 400 qaba. Akka gandichaatti hoolaa olaanaa kan qabu isa waan ta'eef sooressadha. Inni sadaffaanis baratee xumuree hojiif magaalaa oola. Haadha warraa isaa arguuf yeroo yerootti deddeebi'a. Yeroo deddeebi'ee dhaquttis rifeensa maatii sirreessuu fi hojii tokko tokko deeggaruun deeggara. Maatiin kun walumaa gala qabeenya qabu jireenya bareedaa jiraatu jechaadha. Akka ilaalcha tiibeetotaatti miseensa maatii waan argatu walitti waan fayyadamuuf dhibaa'ummaan hin jiru. Hundi waan danda'u dalaguun walitti bu'ee jaalalaan jiraata. Haati warraa isaaniis hojii mana keessaa ijoollee kunuunsuu uffata aadaa isaanii hojjechuun galii irraa argatamuun maatii deeggaruu bishaan waraabuu fi kan biroo hojjetti. Egaan miseensi maatii kun jaalalaan waliin jiraatu. Nyaata dhiyaana halkan dhiyaatus ishee abbooliin warraa ishee gargaaruun dhugaatii aadaas itti dhiyeeffatanii nyaata isaanii eebbaan baranii nyaatanii dhuganii sirba aadaa isaanii halkan waliin taphatanii gammadu. Isheenis erga hundi xumuramee kutaa ciisicha ishee kopheef haguuggiin buufamee jiru seenti. Kophee haguuggii sun kan eenyu akka ta'e hunduu ni beeku. Isheenis ni beekti. Yeroo ammaa obboloonni haadha warraa tokko walitti fuuchuun hir'ataa jira. Sababiin isaa dhiirris dhalaanis hojii akka fedhan waan argataniif jireenyatti hin cimu ija ta'eef. Mootummaan Tibeetis fuudha kana dhoowwuun tureera. Barteen fuudhaa kanaaf diiggaa gaa'elaa hin dhawu. Garuu qabeenya tokkollee fudhatee ba'uu hin danda'u. Ijoollees fudhatee ba'uu hin danda'an. Fakkeenyaaf namni tokko fuudha kan diigee ba'e nama biraas hojii konkolaachisummaa waan hojjetuuf fuuchuuf murteesse. Gaafa inni fuudhus mormi tokkollee hin dhiyaanne. Maatiinis deeggaruun gaa'ela isaa raawwate. Egaan aadaan akkanaallee bifa kanaan ta'uu baatus biyya keenya keessas ni jira. Fakkeenyaaf obboleessi hangafaa yoo du'e inni quxisuun qabeenya faana dhaaluun jireenya isaa waliin gaggeeffata. Dubartiin yoo nama ormatti heerumte abbaan buddeenaa ijoollee waan miidhuuf akkasumas qabeenya waan dhaaluuf kanarraa obboleessi quxisuun fuudhee ijoollee obboleessa isaa akka kan isaatti guddisa. Qabeenya ormaa irraa baraaruun maatii hambisa jechuudha. Kunis Oromiyaa keessa bakka tokkotti waan raawwatamaa turedha. Amma garuu baay'inaan hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya seenaa kanarratti yaada keessan akka nuuf qoodan asumaan dhaammanna. Waan nu faana turtaniif galatoomaa. Yaada keessan nuuf laadhaa sabskiraayib gochuu fi hiriyoota keessan affeeruun dagatiinaa. Seenessaan olii qaaliidhaati. Entertainment serial